Lütfen. Sen, hadi sen. Kom, gel. Tamam. Kom. Wanneer gaat het om? Je roept aan de verkeerd. Eén kop eentje. Hoeveel aan het kop? Oh my god, why does he keep calling me? أما سمع. Hey, Suma, saying I will be the telephone. Why? I only went out with him once because he kept begging me, and now he won't stop. ولا أنا شفتهم. Damn, I say I know Naseta. وعملك كان سمعت أنا ري. Mali sabe ka dapat chuka. كنا عمل لي بس بليرينا بتشيكي. Kasu? بس كني. نوجي شو سوي. No, أنا جالك بيمي أنا توفر رافيتا. تفتكرني. هاي. Jessa deme. وفي سكالورة دeme. كنفس الجريبر ولا أما شفتك ما سنجريب دeme كنا. سي. وتقوم نقول إنك. Akka hubaa dhubbeetta intalli tun si jaalattee luntaan Ameerikaa biittee biyyaan dhufaatti. Siif haa galu. Isheen baadiyyaa dhalattee guddatte. Malee magaalaa keessa dhalattee guddattee kashlabummaa hin beektu. Isheen durba qulqulluu baadiyyaati beektu. Intalaan si yaada beektaa? Eenyu ishee? Caaltuu. Caaltuu? Caaltuu. Maraattee? Maa hiriyaa waan taataniif moo? Ani yoon barbaade iyyuu isheenis hin barbaadu. Hiriyummaa keenyas qisaasuun barbaadu. Gaabbiif eegeen booddee deemta jedhu Oromoon haa? Booddarraan gaabbita garuu. Mee amma isa dhisitoo deemnee haadha manaa koo ishee dhugaa simanna. Haadha manaa jettee? Ani waa intala tanaa gammachuutti hin qabu. Sitti meeraa warqaata gammadee sin beektu maraati. Akkoo qabdaa beektaa? I think America jaalattee as dhufaarti malee isa jaalatteetiin. Tagami isa jaalattee as dhufaaran. dhibba beekaan ta'ee tun Ameerikaa jaalattee malee gaaddisaa jaalattee. Otoo ana ta'es akkasuma godhe. I really hope he's a good man. I hope so too. Sunena Isa Itinergina keticha Inergina keticha Gatolenjatu Itinergina keticha Tolenjatu Inergina keticha Tolenjatu Tolenjatu
baasee ittiin beektu qilla amanamtee bultii bitamtee jaalala gaarii namaati bilchaatu yaada amanamtuudha tiksitu waada hinga footina toleen jettu tiyatu tijira tiya qabdi irbu lamaan dubbatu warra misiisu jaalanaan jaalatee ittiin beektu jibba injiguun jijjiiramu murtiin isii jabaa hinga footina toleen jettu te anoleeti mallattoo dhombiri senuturaa ifa akka biitu barii mo'amteera yookiin kennitu harkaa intela jiruu baleeti intela leenjisoo diigaa hinga footina toleen jettu Akkam? Londanitti yeroo pileeni jiraattu rakkannee? Mucaa Oromoo tokkoon argeen ture isa tana gargaare. Ani innaan dhufu hedduu rakkadhe beektaa? Kasi? Sa'aatii hedduu waan qabuuf jidduu sanitti suuta jedhee waan hundaa raawwadhe malee hedduu rakkadhe. Ati nan ayyoo namtee beek. Bakki mucichi baay'ee gaarii ture. Baduu koo argee isa tana gargaare iyyuu. Yoo gar fuulduraatiif yoo baddee telefoona kennaan naa bilbili jedhee bilbila sana kenne maqaa isaatiin natti himee ture. Magaalaa kam jiraata? Magaalaa Minneapolis? akka jiraatu natti himee jira. Asirraa fagoodha? Fagoo miti akka ofichaatti sa'aatii 5 akkas fixa. Maatiin kee hundumtu akkam naguma isaanii ta'e? Hundinuu naga'uma adumsa kootiin xiqqoo gaddani malee. Akkam obboleettiin ta'e isheen xiqqoon? Beektaani naga'uma isheeti gaafachuu keetiif galatama. Suuraa obboleettii kee egaa arge taa'umsaaf deemsa na dhorkee jira beeki. Akkasii maaliif deemteen fiddure? Tujubaatti kan deemtaa? Maaliif? Gorseen dhadhabe beeki. Biyya deemanii haadha manaa godhanii fidu akka inni hin ogeeffatu. Maaliif? Yoo asii deemtee achitti kan jiraattu ta'e rakkinaan qabu yoo kaan immoo dhumni isaas gaariin ta'u ifaajjee guddaa beektee. Kunoo gaaddisaanis akkasuma godhee hin dogoggoree jettaare? Lakki gaaddisaan dogoggoree jechuu kiyya doontaa inni fedha ofii godhate sii galee anammoo akkasiin godhu dhumni isaa gaariin ta'uu sii jedha. Yoomiyyuu eessattuu waliigaltee jireenya gaa'ilaa yeroo raawwattu carraa argatteetti dhimma baata. Yoo ta'e hin ta'a yoo hin taane immoo itti dhiista. Ati garuu yaalteetta moo? Yaaluun feene biyyi fagoo takka fa'a lammaffaa ammoo asii deemtee baasii baaftee hennaa kee guddee achi dhaqanii as dhufuun isii achi dhiisanii biyya na taa'uun sii galee gaarii miti dhumni isaas gaariin ta'u. Asis ta'e achi wanti guddaan nama sirrii nama jaalattu argachuudha. Nama akkasii argannaan jaalala dhugaa keessaa yoo jiraatte eessayyuu hin deemta. Jaalala dhugaa jette? Mee nagaa bulaanis nan deema. Boru dalagaa seenna ganama. Maaliif xinnoon teessu? Lakki isinillee taphadha isinillee karaa dheeraa deemtee dhuftee. Qotaa isa bakka malee. Lakki rakkoon boru wal arginaan ta'in dhufa. Baay'ee bareeddi sammuun isiis cimtuudha. Humaan jettu galatoomii buufata xiyyaaraa na waliin deemuu keetiif. Lakki amma rakkoon hin jiru. Garuu guyyichi maal akka ta'e beektaa? Guyyichi maalinni? Guyyaa harkuma keetii haadha mamma of goote ta'uu hin dagatin. Amma akka gabbaatu isii himtee baatee amma booda waan hundaa isin murteessa sii galee. Fincaaniifuu yoo gabbaatu amma booda isii himaa ba'uu qabda jechuudha.
Baay'ee nama kofalchiifta. Jireenya gaa'ilaa hangam gaarii akka ta'e anarraa arguuf deemta. Ilaalame. Jedhee argina. Nagaa bulmee hawanda. Mee hundumaafuu galatoomii. Daawwiin deemu keetiif. Kobeera kana ittiin godhatan fillee. Amma na argatte. Hiriyaa gaarii qabdaas dhiyoo jiraata. Asuma dhiyoo gala fagoo miti. Waan nyaatamu waan xiqqoo si qopheessu. Xiyyaara keessatti akka malee nyaadha yoomaa barbaada. Ati feetaa waan xiqqoo si qopheessu? Ati galatoome. Dhuguma ati feetu? Dhugaan uumaa barbaada. Erga jette. Mee waa'ee biyyaatti maatiin kee hundumtuu naguma isaaniiti? Hundinuu nagaa garuu obboleettiin tilasee xinnoo. Adumsa kootiif akka malee gaddite beektaa? Isin lamaan immoo baay'ee walitti sitti. Iseen obboleettii xiyya qofaa miti. Iseen hiriyaa gaariidhaas. Maatirraa adda baanii jiraachuun baay'ee namatti ulfaata. Hin beekaas. Nuti hundumtuu akkasitti jiraanna. Maatirraa adda baanii yaaddoo isaaniitiin gubachuu jirra giftii koo. Jabaa ati sin barta. Maatiin koo kam dhiyootti bilbiltee fi beektaa? Maatiin koo naguma isaaniiti dhiyoo kana bilbileen ture. Fayyuma isaaniiti. Garuu yeroodhaaf xiqqoo wal quunnamtii keenya gabaabsuuf hin deemaa. Manni barumsaa kunis gara dhumaatti natti jabaatte isaaniif xiqqoo gabaabsuuf hin deemaa. Barumsa kee kam biizinasiidhaan digirii fudhachuuf wagguma tokko si hafeen? Waa hundumtuu akka amma deemu kanatti yoo rabbi jedhee ganna tokko booddee digirii koon argadha. Baay'ee gaariidha. Anillee gaaf tokko yaaddi jedhee barumsa kootti fuufaa. Gaaf tokko bulaasofne tureemi. Mana barumsaa deemee yoo barbaadde mana barumsaa deemta. Ijoollee godhachuu barbaadde immoo ijoollee godhanna. Filannoon kanuma keeti. Garuu maatiin koo akkuma deefnee ijoollee godhannu barbaadanii keessattuu haadha koo immoo argiteef isheen nama cimtuudha waan jettee irraan goote jiru. Amma na bira jirta. Filannoon kanuma keeti. Mana barumsaa deemtee iddoo gaarii yeroo geessu maatiin illee baay'ee sirraa gammada. Jechuun koo ammas taanaan filannoon kanuma keeti. Kastaanaan filannaan kiyya mana barumsaa deemudha. Mana barumsaa deemtaa jechuudha. Kuni? Amma jirutti na kunuunsuudhaaf na jaalachuudhaaf waadaa yoo haasa'e naaf gahaadha. Hanga lubbuudhaan jiru si kunuunsuudhaaf si jaalachuudhaaf haadha galgala waadaan siif gala. Ya jalala, me awaduna jala. Ya jalala, me awaduna jala. Gabareetu magala, simale yamino le bula. Obale
Akkam reet? Udah ya kana. Jira reet akkam jiru? Jiru ya. Jiru bareeda. Arra sabat. Akkam gaafa gadi baanee nyaannu jenneetuma. Ya. Akkam gaa'ela haaraa jaalatte? Jireenya gaa'elaa waa'ee namatti tolaa beeku. Sanuun nama akka taliila argadhee kophaa kaleessa keessa na baastee jireenyi jaalalaan guutamee jira. Jireenya ajaa'ibaatti arguu jira hawaa. Silaa maaf jibbita reet nyaannu funyoo mormu goote? Ati bammas nama inni jechuudha ishee. Akkamitti aman maaliif aman? Nama nu waliin talee nama maraatte. Garuu taliiliin ati akkaatii yaaddu sanii miti beekti. Nama addaati jedhu. Waaw. Sun akkasitti amante. Ni beektaa akkuma sitti hin gaadhu. Isheen nama baadiyyaa dhalattee guddattee akka ijoolleen kaanii magaalaa guddattee magaalaa guddatanis ijoolleen gaarii jiru garuu isaanis argachuun baay'ee nama ulfaata. Haa ta'u malee taliiliin immoo nama ati akkatti yaaddu sanii miti. Nama jireenya ishee jaalatu, nama jaalala beektu beektu. Gowa akka jedhaaf gowwoomsu ammaa ishee goote. Itti jiba guyyaa tokko garuu ani kanuma rabbumaan kadhadhaa dhugaa sumaaf jedhee rabbii si jaalachiise waanuma ati taatu waanuma taatu na agarsiisu dhugaa. Tujubaan intala fuudhee arga jechuuf yoo yaadaa jiraatte waggaa hedduu si fudhata iyyaan isaanii jabbatin. Fagos miti ni argamu. Yeroo maraatu arguun barbaada. Maaltu nama raacha? Namoota akkasii dafanii jaalala irratti kufu beeku. Amma argina shan Oromoo yaadin argitu. Kun immoo maali? Maal? Waaw, kanama. Sadilee xiyyaatu naa kennu jaalala ishee ibsuudhaaf. Kanaanillee beektaa qabna. Kanaanillee beekuu dandeessaa namaan akkamii akka taate. Akka ijoollee bara kanaa laayika onnee ka qabu sana miti. Nama eenyummaa ishee jaalattuudha beektaa. Amanuun qabdu. Kana si goote amanuun sirran jiru. Gowwaa hin ta'in. Kanama morma si goote akka saree akkana qabattee si harkifti bara. Kana jaalala ishee ibsuudhaaf naa kennite malee humna gochuuf miti. Na hidhuudhaaf yookaan immoo anuma kontirool gochuudhaaf waan na kennite. Tujubaan maal dhaan jedhe maal jedha? Nyaap. Suma fina washa kadure wallo wal arganu dide ya jalalo siarga chuni feda ya dakiya yani kene dube kani fedia kasena mukombocha yetu na moborana hargan kena puricha zamzame ya kona haribun anjadika haribun anjadika Macaaltu dhugumaan isii jaalatteertaa? Dhuga dubbachuu fi yeroo isiin gaaddisa jaalattuu fi gaaddisaa fi gammaduu qabna. Gammaduu fi gammanneerra.
Ishi akkuma ta'aa jettu. Maaliif akkana ajaa'ibsiifatan? Anaaf gaaddisaan hiriyyummaa malee wooma walirra hin qabnu. Hello? Hello, Bisana Talilina. Oh, Talila akkam fayyaa keeti? Wallahi raanfattee fakkaata gidduutti xinnoo dhaabattee hoo? Lakki isinirraa fanne silkiirraa haasofnee waan hin beekneef addaan baafachuu fanne akkami fayyaa keeti? Abbaa warraa kee nagaa jira? Yanduu lachuu nagaa'uma. Akkam biyya bartee? Baraan jira noomaan jira. Lakkumaan taatu ni barta. Garuu naa bilbilta jedhee hin yaadne malee. Si bilbiluu yaadeen ture garuu xiqqoo biizii waan ta'eef malee bilbiluu kun kan kooti qabadhu. Tole bilbila kee hin qabadha. Anu siifan bilbil. Kam Chicago Oromoonni baay'een illee hin jiranii hiriyyaa baafattee Chicagootti? Baraan jira waan jedhu garuu hedduun isaanii hiriyootuma gaaddisaati malee. Okay, akkami barumsa eegaltee? Barumsas dalagaas kunoo jalqabee jira. Biilli qabalu gaaddisa gargaaraan jira. Lakkumaan jettu jabaadhu baradhu maa miti. Abbaa warraa keetitti illee nagaa koonaadhaan maaloo? Egaa naga'uma sin jechuufan bilbila kanallee qabadhu kan kooti. Tole, anillee telefoona kee argadhe anuu siifan bilbila. Abbaa warraa keetitti illee nagaa koonaadhaan maaloo? Ayyee gargaarsa gaaf duraatii illee ammallee irra deebi'ee sin galateeffadha. Anis baay'ee si galateeffadha. Hiriyyaa gaarii akkana argachuu kootii baay'ee nan gammada. Baay'ee gaarii ayyee kana galti jedha. Ayyee Taliilee guyyaa gaarii naaf qabaadhatis. Ayyee nagaatti naa taa'i. Kun immoo Taliileen kun. Oh, mucayyoota kennaa biyyaa dhufu xiyyaara keessa wal arginee wal barree ture. Sitti mee ture miti maa? Yaa. Yaa. Ani maa waa gosoota adda addaa akka kanaan ta'e. Maal godha? Xiyyaara keessa wal barree telefoona keessaa akka fuutee iyyuu hin beeku wanni. Amma gannaa bilbilu jirti. Oh, Taliilee jechuu keeti? Abbaan maqaan abbaa ishee natti fakkaata. Iddoo sanatti fakkaata. Taliilee iddoo isaati. Waan ati beektamu? Halakkin beeku. Maa maqaa abbaa ishee gaafatte? Akkanumaan gaafatte. Maqaa ishee beekna maa maqaa abbaa ishee maaltu? Lakki. Andurumaanuu telefoona si bira kaasuu kee yoo gadi been sodaadha. Telefoona kiyya gajjidhaa laata yoo gadi namoonni maqaa beekna fakkaate. Magaatiin abbaa ishee akka jechuun waan waa balleessu. Kan qophaa ciisee minaaban si laalahan bariitu si yaada kee taa'ee lalalala guyyaa rabbi dhumee si barbaacha oolee harka duwwaa galama akkan gulufee nufnee farda gaangeen qabu akkan barrisee nufnee silaa baalee qabu egaan dhufutti sumnan qabu afeemeetis fayyaan dhabu namaan addaa rabbiin naa qaqqabu. Biftu barii baatee lixa shingoo
Kanaafis yaaduun beeka hojii kooti na yaadachiisa. Iftuu barii baatee lixa shingoorsanii. Chicago jaalatte? Eeyyan garuu wanna walitti madaaluun hin qabu. Bakka akkasii argeetu hin beeku. Maatiin kee naga jiranis malee jiraachuu baratanii? Womaan jedhan itti baraniiru. Torbaan darbee obboleettii tiyya ishee xinnoo bilbileeffan ture garuu obboleettiin tiyya yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaaf Finfinnee jirti. Dheera barachuu jirti. Waaw! Baay'ee gaarii abukaatoo dasa taati miti? Duraaniyyuu falmii jaalatti. Falmitee hin mo'attee malee hin mo'amtu. Garuu manarraa fagaattee of danda'uu isheetiif baay'ee nama gammachiisa. Caaltu waa si gaafadhu? Gaafadhu. Dubartoota gaggaarii kunoo asuu guutanii maaliif gaaddisaan intala barbaacha biyya dhufe? Kunoatu isa bira jirtaa miti? Dhuga dubbachuufi sabab isaa hin beeku. Asii dubartootni gaggaarii hedduu jira. Garuu dogongoran nama hubatini. Lachuun keessanii akka gaarii waliin deemtu. Atillee nama gaarii. Haa ta'u malee sababa inni biyya deeme haadha manaa qochuu deemeef hin beeku. Anaaf gaaddisan hiriyoota bara dheeraati. Guyyaa takkallee waan akkasii yaannee hin beeknu. Garuu karaa biraatiin nan hubatin. Ani nama akkasii argachuu kiyyaa fi baay'ee nan ayyaanome. Garuu ummata haadha warraa godhuu fi biyya dhufanii kanneen waa'ee isaanii waan gaarii hin haasa'anis waan gaarii hin yaadanis. Jechuun kee maal jechuu keeti? Haadha warraa manumaaf barbaadanii ijoollee guddisuu fi bahanii akka hin dalagne akka of hin fooyyisne carraa hin kennaniini waan akkasii haasa'ama. Gaaddisaan ammoo nama gaarii lafa tana. Gaaddisaan ammoo nama hedduu waadaa ofii raawwatu. Beektaa? Atiin gaaddisa argachuu keetiif baay'ee carra qabeettiidha. Ati yaaddoftuuf hin jirtu. Anis isaaf yaadaa ture. Isaaf yaadaa ture? Yaa. Meelaali? Maal? Ati yeroo eertuu keessatti isaa wal barattee dhuftee miti? Waan uummanni nun jedhaa jiru nu quban qabnu. Dhimma keenyaas miti. Nuti wal agarree, wal jaalanne, wal fuune. Hanga gaaddisaanii dhufee na gaafateetti waa'ee heerumanii Ameerikaa dhufu quba isaatiin qabu. Ani karoorri kiyya heerumee Ameerikaa dhufuu miti. Hin beektaniire nami keenya waan hin taane haasa'uu jaalatare. Dhimma koo miti. Namni yeroo hedduu waan hin hubatin haasa'a. Beektaa? Anis gaaddisa yeroo dheeraadhaaf wal beektanii kanaaf waa'ee isaa si gaafadhe. Sunumattuu yaadda hin. Sanii lachuu haala gaarii keessa jirtanii. Anis sanuma hawaas yaadaas. Caaltu? Yaa? Ani alkoholiin dhunne ni beektaa miti? Hin beekaa. Ani hin beeku caaltu. Dhuguma, try good. Just try good. Dhiqum tokko. Jaalattee?
Chin balbala rukutu jira. Tas teetta. ها تاس توجه Akkama jirta. Akkama jirta. نقوم جد Siyaata balbala chin rukutu jira. Tas teetta. انت جيني اشتينا Akkasuma teenna. Maal agartuu Baarraqaa taate? انجلس كسنان جت ما يجوا كده Akkas jechuun kiyya Ingiliffayyoo sitti hime isa jecha abstract jedhamu san. Siif ifee am. Isa dhiisiti era eebbaa waliin si eeguu turre eessa badde? Hello? Akkam? Eenyu? Sagalee gurguraftee? Akkamitti sagalee dhaga'een beenneen yaadadha. Duraan afaan kee dandamu. Abdii? Haa galtee na yaadatte? Eessaa bilbila kiyya argatte? Lammaffaa naan bilbili.
Olte giftiko. Akkam? Akkam ulma. Ay. Jannat. Akkam. Gaarii. Maal jedhu barumsa akkam? Barumsi gonya kuno qormaani nurra gahee qaayyaa bachaa ture. Har'ammoo akka malee dadhabee beektaa? Welcome to America today. Jiruun biyyaan baakasi. Dadhabdeet dafqitee argatta. Waan salphaadhaan argamu hin jiru. Kanaafuu jabaadhu gifti koo. Maali mammi laki? Sida koo? Miila kiyyamoo akka malee na gubaa jira. Akka malee. Dhaabbachaa waan hojjettuuf isaanii fide bara. Mee fide si feesu koo. Yaa. Kan kee kan taane immoo keenyuu shakkoo. Namatti tola beektaa? Dura garuu irbaata yoo siif qopheesse yoo. Lakkii amma tanuma fiti. Sitti sun. Akkamii olmaan galu? Intala Meerii jedhamtu takkan dadhabe. Yeroo maraatu ana beekaa baay'eesti beektaa? Isheen na gubaa oole. Lafa hojii namaa akkasii dhabamu. Kanaaf ati callisituma hojii kee hojjedhu. Ani akkasuma godha gaafuu. Dhugumas hin jedhaa bar gaafuu jalaa deema. Osuma beektan afaan deemti gaafuu. Beekaa ati kaashii ati moo waan isheen jaalanii waan beektuuf saniif si jala deemti. Yeroo tokko namaan akkasii daawaan isaa maal akka ta'e beektaa? Tuffadhumatu jalaa calisi deemi. Waan akka illee hin deebisiniif. Yeroo san isheedhaaf galaaf. Akkasuma godha. Ati akkamitti? Maal jedhu? Maali telefoonii immoo hin kaastu? Ani bar abbaan bilbilaa jiru dhostee bilbilaa jira. Kanaafuu kaasuu didaa jira bar. Garuu akkami telefoona kana jaalatteen? Taduraa wayyaana fakkaate gara. Sana waan barteefi haaraan immoo haaraa sitti taate ka telefoonicha. Amma irbaata bareedu si fi qopheessa irbaata nyaanneeti cima si fiisu. Baay'ee galatoomne. Baay'ee naannoo. Amma jettu. Fayyaa jira lakkee. Dhufe.
Hai. Deebistee naa bilbiltan seene. Wajjin awwaara daannee dhoqqee bukeessinee waan maraa keessa dabarsinee kaanee akkamitti sunatti nimiin na dhiisee deemta. Sitti nimuun kasi dhiisee deeme duraayyuu situ bahuu fadha biyya alaa. Saniif hoosii mini aarta jedheetiin osoo sitti nimin bahee malee yookiin si dhiisee yookiin sirraa dhokattee bahuu miti. Hayyee deemte erga deemte immoo maaliif naan bilbiltu yookaan maaliif naan barreessitu? Yeroo hedduutiin si barreesse waan am si barreessu maraa obboleessiyyatiin ergaa inni immoo obboleessiteetiin kennaa ture waan wajjin dalaganiif isin immoo gootan hedduun booda akka isin kennaan turre bara. Isheen kana gooti jedhee an dhugeeffadha. Noo balleessaan ka isiitiin jenne isi waan natti arte na fakkaata waan si dhiisee deemuuf saniif si dhoowwite na fakkaata. Waan guddaan garuu siifillee hawwii kee milkaa'ee biyya kana dhufuu keetiif baay'ee gammadeera. Baga dhuftee. Dalagdamoo barumsa beekte. Yaa amma maal jedhu mana bitaa gurgura. Abdi maalaati immoo waggaa 10 akkasitti na eeddee amma 7 na eeguu dadhabda. Akkamitti callisee ka'ee deemare. Abdi ati jaalallee koo kana jalqabaati. Yoomiyyuu si hin raafannee yoomiyyuu si jaaladha. Jaalalli keenarraan baane agarra. Anillee si yaadee jira baay'ee. Gadisa akkam re gaari akkam barumsi akkam dalagaan limoon akkam Busy yaa'u. Busy inte yaa'u iskoola dhumni isaa yeroo ga'u qormaatis hoomworkiin isin jabaatte. Saniif adda baane long time wal argine. Orga jaartiin ta'e dhufte wal argine tun beenu. Anillee busy ta'e akkuma beektu Chicago taaksii baay'ee busy I know. Walii gadi keessa fidduufis. akkam re Nagaa galatasa. an ka jedhu wanti si barbaadee fi qaliileen nama biyyattis ta'ee biyyanattis ta'ee nama asin dura beektu isii manatti haasoftu yookiin bilbilaan dubbattu dhageettee beektaa? Waan dhageessu waan isaan argeessu hin beeku. Waan darbellee kaasnee naasofne. Barbaachisaas waan hin taaneef anis hin gaafanne jechuudha. Akkamitti waan dhageesse jira moo akkami waan isaa? Lakkuma dhageenye tarii nama biyyattis ta'e asittis yeroo ijoollumaallee waliin jiraatan akka tasaa hin beekamu jiraateef si jedha. Taliilee hanga ishee beekutti egaa Ameerikaanii kana keessatti ana malee nama biraa waan beektu waan qabdu natti hin fakkaatu. Akkuma beektu immoo baadiyyaarraa waan isheen fideefis waa'ee ishee namni sitti himee jira. Lakkuma dhageenye akkanuma gaafii manatteef si gaafadhe. Garuu taliileen nama beektu hin qabdu. Mus waan darbe waan ta'eef ka darbe immoo seenaadhaaf dhisneeti anaaf ishii nama gara waa'ee jireenya keenya isa fuulduraa yaadna malee waan isa darbe aanas nan ilaallatu. Mullee waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Anillee jireenya darbe duntaane harka urgoolee edaamtanii jidduu kanatti wanti haroftee dhalattee jiraate jechaa si gaafataara malee waan asii darbe waan asiin dura darbe kaasuun isin irra hin jiru.
yaa dhugaa jette isallee garuu anaaf taliilee nama adda addaa turre amma immoo nama tokko taaneeti jireenya keenya isa fuulduraaf yaadna malee waan isa darbe yaadaan jirru hin jirrus hin barbaachisus isa seenaadhaaf dhisteetii walmaan jiraachaa jiru. Akkas taanaan bareeda. Bishaanatti mataan ataati jalaadha. Akkam barumsi. Kaliileen nama biyyattis ta'ee biyyanattis ta'ee nama asiin dura beektu isii manatti haasoftu yookiin bilbilaan dubbattu dhageettee beektaa? Kaliileen nama biyyattis ta'ee biyyanattis ta'ee nama asiin dura beektu isii manatti haasoftu yookiin bilbilaan dubbattu dhageettee beektaa?
gaaddisa. Akkasi dhiiseen deeme ni beektaa miti amma. Hallelujah. Maaluma si godheen dhistee deemte. Waan sirra hir'isee qabamu. Lakki wanna tokko waan natti balleessite takkaayyuu hin jirtu. Waanuma lubbuu kootiin nan hordofaa jedheeti malee. Hallelujah. Tuma akkasii jaaladha otoo bituna dhistee deemtaa. Anaaf abdiin ijoollummaa keenya irra kaasnee gaafa ammoo Jalaya jalala narana nesite Ani demu khiya nagatina jette Ani demu khiya nagatina jette Jalaya jalala narana nesite Ani demu khiya nagatina jette Ani demu khiya nagatina jette Oto becho angara khiya enyunda dekte darbo batiya ya chadaletia Mucaa kana gaaddisa argite beekta? Gaaddisa argeen beeku beekta torbaan kana guutuu bilbilaa fi tajaajillee godhaa fi kan deebisu rakkoon isaa maal akka ta'e beeku kan du'eeru kan jiru kaani rabbi isaatiif beeku eegima yaalaa fi harka tokko maal hin kaasu beeku wantaan itti mi waan dhugaa ta'eef si galee hin sodaatu na fakkaata kaasu. Mamallee si jalaan kaasu. So atiin akka dandee traayaa goote ammaan dudduuba wanni agan caalaa lubbuu kenna baasne hin kenninuuf akka waan dandeenyu akka dandeenyu haa tolchineef. Yaa torbaan guutuu bilbilaaf hin kaasu tagistii godhaaf hin deebisu namni beektaa yoo ati aga feetee yoo rakkattee laga feeteellee balleessaa yoo qabaatte bakka kana nama mudate amma yoo ati dalagaa seentu bakka kana jira dalagaa seenaa tagistii godhamte akkas tagistii godhee bakka kana jiraa naan jedhee bareeda si bareeda tagistiin godhuu bilbilaan deebisu kana caalaa wanti goonee dandeenyuuf hin jiru caaltuu illee bilbiltee yaaltee dadhabdee soo kanaaf maal goonee ittuma dhiisuu wayya. An akkana fakkaatutti wanni kunis gaddisiiseef taayimii fudhachuu jira. So aginni taayimii isaa fudhatee waan kanarraa wanni jedhutti eeguu qabnaatti. Yaa akkasillee ta'uun sirrimaa akka yaadni itti dhagameeru hin beekasii galee waan tokko ammoo duratti nama yoo himte ammoo namni waan sayyoo si dhageen namaa gootee nan deetta. Ani itti meera waan kanatti hin galinii wanti kun hin ta'uu nama hin beekne dhattee fiddee yeroo kee gubdee mallaqa kee gubdee as fiddee achiin booda yoo ta'u didee rakkatta inni waan hedduutti sanuuyyuu beeke innaa isiin bilbila nama abdii jedhamu haasofsiistu innaa nama adda addaa waliin bilbilaa haasofsii galee kanniin maratu dhagee itti meera ta'ee qaata of marataa yoo ture naammoo inni dhaga'u beektee. Garuu like nu sabbileemii godhuun nurraan jiru kun waan itti dhaqqabe tokko inni illee fedhee waan itti ta'e miti like intalli tun naa taati nama biyyi kiyyaatti jedhee fide so akkinni yaadatetti hin taane ati yattimte akka yaada keetii waan si dhaga'ame garuu inni yeroo sanitti waan jaalallisii kee jiruuf itti wanni kun itti mul'anne. Amma immoo shaakiitti ta'e so rakkoo sun keessa jira so we need to give him a time aganni agartee yaadee waan kanarraa inni jedhu. Akkasuma akka goone yoo yana fakkaata malee ammaan booda aga yaalu nurra jiru aga godhu nurra jiru akka hiriyyummaatittis akka obboleeyyummaatittis akka namummaatittis waan godhu nurra jiru godheeraa fi namni martinuu godheeraa fi kan caalaa wanti godhee dandeenyu hin jiru amma hinnaan kennaa ofirraa. Yeah, I mean Gaddafi baane torbaan kana guutuu mataami kennallee waan isaa yaada wasti godhu nurra hin jiru.
waan kenna kana maal goneettame itti mooyyamoo dhiisuu wayi. Lakkee warratti munnu ranjiru aga wani gaaddisaaf taliilee kun dhumatut. I know wani kenna kun is a good news garu yo amma timing kuni gaaddisafi it's not a good time. So one kanatti munnu ranjiru. I know nu gammadani gaaddisaalee nu gammadaa isaanillee nu gammadan. So aga wani isaanii kun dhumatut waan kenna himuun qabna ni achi booda yoonni dhumate itti himna. Waan namni jalaa du'eera moo I mean, it's a gama. You nafi tujuban olim bawjra or atile nafi sin olim bawjra timte. Nami namajala tutoko dabe in gadda. Suni akka hiriyu ta asati like understanding what unu rajara. Ngani namadabe no ammo walini deti godu jal kamno. He may feel bad. Garu agwani kun dumatut timuno ranjaro. Ego yetta. Yeah. Akasoya. Yo timulle banne so. I think namni gargarin shakke chaltun shakkete na fakata. Isi isayo no onna jennulle tingin lalti na fimbetti na fakata. Mo si tuttimo. No, I didn't want to call. Garu, I think chaltun shakkete jirte na fakata because Dubartoni wa wali no sitani. No, luga maten garu like you have to text na go to sometimes like akan nalate fa smile na go te akadi text na go to beti garu aga mo mananjene garu ani one bit to ina fakat Adisa wa nanja de beta Oromo asi intala fute yo kana mo jalalle qabatte rabbina argisisu nanja de beta yo kana tima mo ina amanu Mediko gatai me ija kisa silala akajaiba. Mediko gatai me ija kisa silala akajaiba. Akam naga jista akam mala kan si bare entu kemeti Naga ma bitakam naga sina ay wadi ko taka amne si dubne rawa asiyala tutaka ay galto ay jidu na magalgalahan ay emma ta long decline, but Americans' perspective of time is very short. We measure time in this country in terms of Talile Georgia Cup Kotu jolen fanino there will be Ay akamat jacket isi kamu ya jacket anjal teka easy and undid ini oh iki asit say whether the U.S. homeland is intended. kamban fandisi mali si vida mo erbatanya ne I mean, wouldn't we be seeing amped up security here if that was the case? I think so, Anderson, and there's no indication yet from the administration that the US will plan to. naga keti akamati naga jista Kuna mo baca nama naga jista mahal lagi ya Talile ta kota ta Mati saya. Ano ko pa yun? iya Simale, onen ko imbedu bira, yempagati me
kanaan deebisuu qaba. Akkuma jiru. Akkam? Gaarii. Qaamoo eessatti gosottee nu bidde? Naaf abdii seenaa guddaa qabna. Ati maraatti moo Maal jechuu keeti? maal jechuun kee maal jechuu keeti? Naaf hin gallee maal jechuu barbaaddeeti? Maal jechuu kee naaf hin galle jechuun kee akkamitti abbaa manaa kee dhiistee nama hin beekne galtee teetta? Nama hin beekne abdii umrii koo guutuun beeka. Wanta hin beekne keessa seentee naasayin. Gaddisaa yoo taate abbaa warraa kiyyaa miti. Ani dogoggore malee. Ati maraattee moo intalli tun maraattuudha? Maal jechuu keeti abbaa manaa kiyyaa miti jechuun kee itti heerumtee dhuftee miti? Inni itti heerumee dhufe. Garuu abdiin jaallee kan jalqabaati. Taliile abdii nama akka duraati biyya beektuu miti. Inni baay'ee jijjiirameera. Wanta ati hin beekne baay'eetu jira. Inni hiriyaa keessan lamaa miti akkamitti waa'ee isaa akkasitti haasoftan? Eeyyee inni nuuf hiriyaa gaariidha. Garuu dubartootaaf hin ta'u. Wanta si dhaabu yoo jiraate deebiitti abbaa manaa kee kan Chicaagoo biratti gali. Deebii gali? Ati maraattee moo? Anaaf abdiin hammam akka wal yaannee walitti deebine ni beektaa? Wanni akkasii lammaffaan itti naasa'in. Tole mee waa si gaafadha. Waa'ee haadha manaa isaa durii sitti hime ture? Sitti himnee miti? Akka asiin dura fuudhee ture. Haati manaa isaa isa dhiistee deemte sababii inni isii reebuuf. Kana dhugaallee hin jedhu nama nusa. Yoo na amanne taates eebbaa gaafadhu. Eebbaas yoo amanne abdii gaafadhu asiin dura fuutee turte jedhiiti. Ati jireenya keenya balleessuuf maaliif deemaa jirta? Lammaffaa wanni akkasii natti naasa'inis dhaga'uus hin barbaadu. Tole, ofii keetiyyuu ammaa barta. Garuu maaf natti himne jettee booddee akka hin gaabbine. Sanaaf hin rakkate. Sigadisiise diva mana godi tokkiti tomana balese usoni bekin doko goretan sigadisiise diva mana godi dawiti tomana balese ano sinjala edugani ormalle pedon turesirani simu facise michuba deni Fama jechazi chinjirada amana meni loves you so much more than your papa. No one it seems like you love a gaherta. I know so hard to find your love with the money, but a lot of night things he gives you, honey. Never afraid your time, they are afraid to see you. Say keep on saying he really died for you. Don't afraid to give you that peace for the love of your papa. Forgive him, please. Run the beat. Otokanama bultinko kanke didi kamera. Rabon didine kuno jalala. Hello? Naga keeti gaddisaa? Caaltuu, nagaa keeti? Waa'ee kee baay'ee yaaddofnee turre. Akkamati? Baguma bilbila kanayyuu kaasite. Waa'ee koo baay'ee akka yaaddoftan naaf gala hundumti keessanuu. Anoo yeroo dhumaaf jedhetti kophaa taa'uu barbaadeeti. Naaf gala garuu waa'ee kan kee baay'ee yaaddofnee turre. Ati nagaa jirtaami? Maaliif akkana hafuura baafatta? Irbaata nyaatte? Lakkii nyaanne. Akkasii taanaan dhaqee hoo bibbitee dhufee waan nyaatan isii godha. Lakkii homaa gochuun barbaachisu. Anoo nyaata nyaachuu nan feesisneeti. Akkasumas usirraan fudhadhu. Hayyee ka erga jette. Kootu. Ayyee. Yeroo muraasa wal argina.
Kayam sofa sunura mana kana qulqulleessine waan nyaatu si godhe atilleen kayina fa kan kee dhiqadhu. Bakki caaltu sana hunda gochuun barbaachisu. Wanti kun raawwatee jira. Intalli tuniin si dhiistee deemtee jirti. Sitti gargaaramtee sitti taphattee jirti. Atiin ammoo waan gootii hin qabdu. Nulleen akka si gargaaruun hin qabdu. Jiruu nama akkasuma. Sunurallee xamma torbaanuma lama si hafe barumsa kee fixuuf. Kayam sofa kanarra nafa kan kee dhiqadhu waan nyaatan sii godhaallee. Egaa caaltu dhugaa jettee isaallee haa ta'u. Hin beektanii awwaan nama dhosaan hin beeku. Yaa dhugaa jettee isaallee. Amma kayii nama kan kee dhiqadhu. Haga marra finjirta. Saamee akka ta'e ni beektaa? Saamee akka ta'e. Ati eenyu kan itti himtu yeroo meeqatti mana galu? Mana kiyya isa inni jara keessa teette kana dubbatu. Barbaadni kiyya mare yeroo meeqa sitti hime? Yeroo an mana galu irbaanni kiyya minjaalarra haa eegu jedhe. Minjaalina irbaanni garuu jira jiru. Hadha moo isin hin nyaachifne? Amma dhiira ta'uu keeti kan dubartii rakkotu. Yeroo meeqa sitti waa'ee afaan kee kana yeroo meeqa sitti dubbii natti deebisii jedhe no ati yeroo hunda afaan kee banu jaalatta na dhageessa ammaan kaaftee mana barumsaa jettu kana hin dhaabata. Maal jechuu keeti mana barumsaa dhaquun hin dandeettu ka jettu. Anas dhufuu kiyya mana barumsaa dhaquuf miti. Amma nama barumsaa dhiisuu hin danda'u. Hin dhageessa. I don't care. Ameerikaa barachuu dhufee kee kana aannan galchu. Ati haadha manaa kooti. Waan ani isin jedhu immoo dhagahuu qabda. Hin dhageessa. Arbaataan akkasii na nyaachiste akkamitti muuf ilaaluu jibbaa jetteeti.
Mee waan nama taphachiisu, waan nama kofalchiisu nu barbaade. Okay. Movie kun bareedaa fakkaata. I'm really here because I came to see you. You see, I found this. So, the job doesn't mean much. Mostly you'll just be walking, feeding, cleaning cages. It's 6 days a week. Zeus is welcome anytime. And help. Sedin tamam boda. Jeronis baye era. Ya asma bulten ta. Impulu gorgana mama na barum sadi mula jira. Sitti naqunnamtee fi baay'ee galatoomii. Maali rakkotu jira moo waan baay'ee gaddite fakkaata? Maal taate? Nagaa miti? Kanaan dura natti himteertaan beekaa garuu an akkas hin seene. Abdiin halkanii guyyaa na reeba. Hiriyasaati nama miraasatti hin qabu. Yoo ati itti dubbatti jedheetan si waame namatti namuun hin qabu. Kaliile obsika abdiin ani naaf gala ati natti himuu dhabaattus dubartoota baay'ee akkuma kee kana baay'ee jeeqeera. Ani naaf gala. Of jeequ jirta sammuu kee. Biyya ambaa keessa jirta. Of maraachuu jirta. Gara biraa deemaattaa. Nuuf maatii siif ta'uu nan dandeenya. Please obsika. Of hin jeeqin. Karaa danda'ame an si gargaaru. Karaa kaaniin dammoo wal geenneet irra dubbanna. Dhageettaa? Of balleessaa jirtu dhagayi. Hiree biraalleen qabtanii dhagayi. Dhagayi. Amma dhagayi wanti hunduu darbeera. Wanti darbe hin deebi'u. Wanti takko kan yoo jiraate gaaddisaa wal qunnamuu qabda. Gaaddisaani. Isheetti arguun hin beeku. Wanta kalli natti hin balleessine. Irratti hojjenna rakkin hin jiru. Wanta takka inni nan goone. Dhugaa qabda. Uummata akka inni hin goone. Lafumaa ka'ee lafatti dhiisee kana na dhufe. Addunyaa sirratti dhumataa hin jirtu dhagayi. Ammallee hireen hin qabda. Hireen hin jiru. Dhageettaa? Of balleessaa hin jirtu dhagayi. Hiree biraallee hin qabtanii dhagayi. Dhagayi. Amma dhagayi wanti hunduu darbeera. Wanti darbe hin deebi'u. Taliile. Na dhageettaa? Biyya Oromaa keessatti utuu nusiif jirru hin rakkattu. Oromoonni baay'een illee jiran kan si gargaaran. Hin rakkattu nusiif jirraa si wajjin dhaabanna. Qofa kiyyaa
kana ciisee ammas deddeebisee otuun si yaadu ani ribanna bee halkan na dheeratee dafee kan si ergu naaf jecha gabaabbatee. Koma si jaalatu keessaa tokko anaani eenyu abbaan hiree eenyu sitti aanaa halkana googa'u ciiseetiin si yaadaani ati naaf hin beeyne beebee kophaan dhukkubsadhaa an beekan si gaa'e osoo beeytee hirrifataa silaa lafa kaatee yoonga ciisee hirriban dhabu rafee dammaqee kophaa haasa'u. Akkasitti? Ta'u yoo jette egaa. Hojii akkam? Hojiin baay'ee bareeda. Attuma jira hojiin. Hojii mana barumsaa dhiiste? Mana barumsaa dhiisee ammatti deebi'utti jira. Kam abdii? Naguma jira gaarii. Jiruun bareeda amma. Mana eeggadda natti agarsiiste? Ta'eera. Jaallattee? Jaalladhe. Ayyeesii. Hojii hojjete ammoo hin hojjete kun. Hojii immoo hojjeta mana gaarii akkanaa kana si argina fakkaata akka isaa. Argitu mana isaa kana. Dhuguu waan argitu ammoo saayinii mogoodee ficuura malee. Maal fayyadaree oduu gaarii dhagaa hin jiru waan abdii beekta. Maal asaata? Maal asaa abdii akka hiriyyummaatitti waan baay'ee taphannee waan baay'ee sitti meeraa siin durallee. Garuu haati manaa teeta amma waliin galaa turte suni waan baay'ee na himte waan nama gaddisiisa. Baay'ee gaddee beekta. Isuma eeggadda natti himte miti? Isa eeggadda sitti hime. Maal ta'e jettee immoo? Oduu siinuu natti himuu dhabaatte fuula isiirraa arge diiminna ati dhoofteettu. Dirmimmeessitee dhooftee bara. Jettee dhawootti kaatee immoo. Waan isin dhawneef tunne isitu rakkoo na fide haasaa isin dandeenye jal'isii waan akkana kana olle malee naguma jira isin akkasuma haasaa qabu. Waan intala kanaa ani beeku waan na taphachiise malee duruma wal beektu mul'isa. Walitti guddannee ni namni walitti guddate akkas garaa walitti jabaa. Amma kun rakkoo guddaa miti natti fitaa isin rakkanidha. Ma rakkoon qabnu bada woo fixe. Abdii ati yoomillee waan si himu waan dhugaa tokkoon fudhattu rakkoon guddaa maal godhetan ta duraa dhiisi. Amma dhiisee kun mana galchee isi wajjin jiraataa maal barbaadas kana caala maal barbaadas. Sunimmaa kana caala waan guddaa badaa raba. Maaltu badee? Ani jedhu naagala waan jedhu ati ijoollee warra duraanii adii ta'ee gurraachis ta'ee or Nougat, it's not right at time. You change it, but sheekana wajjin guddatta. Wajjinyaatti. An ka gaafadhu kana caalaa maal godhu feeta? Okay. Yoo intalli kun baama naasha jalaa baatee ruftee mitis jaallattee jaalala duraa. Anis jaalladhaan. Kuni jaalala mana kun ilma jaalala miti. Jettanii gara Minisoota maraa wanta godhee cidhaa quru qaba. Cidhaa miti. Nu cidha sin gaafanne. Cidha yoom si gaafanne. Kun mana gallee isi wajjin jiraadha dhagaa. Dhagaa abdii. Horii qabdaa. Gaaf lafa lola ka jiru. Akkamii dubbii dhaga'i dubbii mana qabda qabeenya qabda dhuga intalti baay'een si feeti dhuga nu hadha dhuga abbaanee gaafanne fuuneen galte atan mallee gabbaate fuutee galte tafeeti makiinaa kee mana kee qabeenya gaarii qabdaati garuu wanti baay'ee na gaddisiise mucattiin sun abbaa warraa jilaa baatee biyya namni qabatee dhufee argitee
ati dammoo fuutee obbira galchitee obbira galchee bichaa duun taane irra deemte udaan masiin poolisii waamte maal goota akka dhoofte sanii dubartii biyya naa malaan qaban malee itti baraftee yennaan ila gaazii fi buustee ibidda fi qabsiisan amma kana isaatii maa yaan sitti hime abdii abodii isaatiin dhageettu waan namni siin dhageettu dhagaa Sibeenna. Yeah. Sibeenna. Waan duraa inni dabarsinee haa ta'u. It's okay. No problem. Garuu isheen kun abbaa manaa dhiisti. Ani waa ishee iyyuu hin beeku. Suma na taphachiise. Abbaa manaa dhiistee dhuftee jaalala ijoollummaa itti si bira dhufte. Ati yoo xinnoo ishee jijjiirame isin jenne malee. Jijjiirame kana caala maal godhu qaba? Mana Itti fuftee maali? dhagaa utuu hin jirtu maal jijjiiramta ree itti fufe malee jijjiiramte jechuudha. Ayyee dhiisee ammaan booda maal rakkoon hin jiru isii gaafachuu dandeettanii nagaan bu'ee mana kana keessa. Inni ilaalla. Malini maal sudah saja. Who the fuck is this? It's your what? Your wife? ¿Cómo? No, ¿por qué te niego? Hello? Talile, nagaa keeti? Lakki anillee ijoollee wajjin jira, taphachaa jirra. Maali nagaa keeti? Nagaa miti? Sumatu filatee deemee bar. Talile, sumatu filatee deemee bar. Otuma waa tokko sitti hin balleessin nagattee deemtee bar.
Mau gue dicinjat hancur. Kesentuhan dia nanti ada sembunyi yang kesenat sini. Ijoollee eenyu akka naa bilbile beektu? Taliileetu naa bilbile bar. Taliilee maal sirra barbaaddii bilbilti ammoo? Abbaan manaa ishee irrebaanii iskuulallee hin deemtu, hojiillee hin hojjettu, manuma teessee isaaf nyaata fa'aa hojjettiif, mana qulqulleessitiif. Ati maal jetteen ree? Ani maaliin jedhaarree? Bakkee biraa deemii isarraa deemii bakkee biraa deemii jedheen maal jechuun irra jira ture? Maaliif si bilbilte ree? Gargaarsa na gaafate. Biyya kana keessatti firan qabdu nama hin qabdu. Anuma beeyi. Ani isinitti nimne intalli tun booddee rakkinatti fiddi isiniin hin jenne. An kana dhibu jaarsi akkami jaartii ufiituma sammuu namaa naan galuu ba'e. Caaltuu maal sitti fakkaata? Wanni kunin waan ati itti gaafatama qabdu natti fakkaatu. Dhugaa yoo mucattii kana katumuu ta'e maaliif isiin gargaarrere hin firan qabdu? Maal jechuu kee hin gargaarra jechuun kee badiisii dagattee moo kana gochuu nurra hin jiru? Dhaabaa jiran dhaabaa gabayaa keessan jiru isinii galee dabreedhaan haasayaa hin gargaarroote hin gargaarru maal sitti fakkaata gama keetiin? Maaliif haadha kee dura gaafatte? Caaltuun hin gargaarru yoo jette hin gargaarru. Maaliif nama qaballeessuu barbaadde? Maqaa si balleessuu miti. Hin gargaarraa yoo jette hin gargaaru. Hin gargaarru yoo jette immoo hin gargaaru. Caaltu waan ati Agaartuu hin beeka walitti deebi'an jettee sodaataa taami? Yoo barbaade taa deebi'u maal tana dhibere? Dhuguma ati itti deebi'aa jettee yaaddaa? Sunin mirga keetii maal tana dhibere ofeete itti deebi'u. Caaltu waan gaarii miti akkuma tujubaan jedhe mucattiin tun yoo ka gargaarsa yoo ka barbaaddu gargaaruu ni qabna. Haasa kun eessaa dhufe? Siiniti yeroo isiin gaaddisa dhiiste deemte morma isii rakkut malee jettee si dhadhaban. Aarii kanama qaba. Garuu abbaan manaa isii waan isii katumuu ta'e nu jal'isnee ilaaluun nurra hin jiru. Isiin deemteennaan siif gaaddisaan walitti dhuftanii beeku. Isiniif gammanneerra. Yaadni kun yaada gaarii natti hin fakkaatu. Dhuguma ati itti deebi'aa jettee yaaddaa? Sunin mirga keetii maal tana dhibere ofeete itti deebi'u. Intalli tun akka nama gaarii hin taane durumaayyuu beekeera. Waan dhageessan natti hin fakkaatu. Ati qosaa jirtaa miti? Maal akka jechaa jirtu naaf gala. Anaaf isheen yoomiyyuus taanaan yoomiyyuu hin deebinu. Otoo ishee biyyaan fidin dura anaafaati walitti siqnee walbarree yoo ta'e ture kun hundumtuu hin ta'udha. Immoos biyya kana keessatti firan qabdu nama hin qabdu. Anuma beekti. Kanaaf naa bilbiltee gargaarsa na gaafatti.
waan tokko mucattii tanarratti waan tokko isheerra ga'ee jennu booda gaabbuun keenyaan oola. Immoo ati yeroo hundumaa dubartiin gargaarsa barbaaddee dubartiin akkasii jechaa baatee amma yaada kee eessaa jijjiirte? Dubbii koo jijjiiruuniti. Akkam na gargaara jettee si bilbilti. Isiiniti kasi dhiisee deeme jechuu kooti malee. Beekaa garuu ilaali lafatti inni nu geesse walitti nu deebisee miti. Intalli tun waliin nu buusaa jirti. Mee dabreedhaan haasofna. Intalli tun gargaarsa hin barbaachisa taanaan haa gargaarruuni. Isinii galee intalli gargaarsa barbaaddee miti. Akkanatti fakkaatutti intalli tun gaaddisaa gargaaramtee deemtee jirti. Kuni garuu gara kii keessan badu. Yoon gargaara jettanii in gargaara, rakkoon hin jiru. Dhugaa jette waan duri darbe darbeera. Yoo hin gargaara jettan haa gargaarruuni. Hayyee har'a galgalaa bilbilee tikeetii muraaf osoo namichi kun hin ajjeesin. Gaaddisaa waan gaarii hojjetaa jirta. Baguma gadoo of keessaan qabaatin. Amma wanti kun raawwateera waan dhufneef itti hafuufnu. Lakin bulu burgana mana barumsa. No. Dalagaa kamtu hagam si tursiisa? Dalaga deemee telefoona ittiin agarre maal feetan irra?